الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين مبارك مسمى بك ربي نباسي بك ربي نجان نباسي بلان إبدا كوني دي هدو إسا بلان إبدا كوني سبب مالتيني وجدتني سبب إسا مكيفة ساعتي دي دمي أفور من كيسة بنامي وجدامي مكيفني ساعتي دي دمي أفور يروبنا مكيسة مكيفني غاز بربادة غاز موتور يجولا موتور يسوني wanyyaatee booda ibidda qabsiisa jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fedha keessanii isin jecha. Wallahi oduu baay'ee nama gaddisiisu, wanni baay'ee nama gaddisiisu mubaarak musammaa manni isaa keessatti ibiddi qabate jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin mubaarak musammaa bahee jira. Rabbi baga nu baase akka tasaa ta'ee daamni isaa mootuyyuu bakka jira jechuudha. Buleen keenya namoonni viidiyoo kana ilaaltan laayik ishee gochuu hin dagatina. Obboleen kiyya maaliif sababii kanaanii yeroo hundi ibiddi kun deddeebi'u asiin dura Doohaa Qatar Doohaa keessatti illee wanti akkanaa kun manneen ijoolleen Oromoo kireeffatanii keessa galan keessatti wanta akkanaatu ta'amee jira jechuudha. Obboleen kiyya nuti wanni tokko mukeeyyafa sa'aatii 24 banattanii taa'ina. Mukeeyyafa sa'aatii 24 banattanii taa'u dhiibbaa qaama keessanii fi dhiibbaa mataa keessanii tirranga tokkoffaa jechuudha dhibee namatti fide mukeeyyafni sa'aatii 24 yeroo ta'a. Keessa ta'an jechuudha. Garuu injiraa miti wantoonni qilleensa harkisan xixiqqoon jechuudha. Mukeeyyafa yeroo hirribaa yeroo xiqqoo raahaa godhattu bakka bantee cufuu qabdi. Sa'aatii 24 gaafa bante wallaahi azim jechuudha. Gaafa Doohaa keessatti ijoollee Qatar keessa dalagan keessatti ijoollee Oromoo irratti gonkumaa manni isaan kireeffatanii meeshaan isaanii qabeenyi isaanii malleen isaanii barbadaa'ee jira jechuudha. Kun rakkoon kennamaa inni sa'aatii 24 mukeeyyafa banuun rakkoo sirraan ga'a jechuudha. Fakkeenyaaf makiinaan tokko yeroo karaa dheeraa deemeetiin jedhe motorri isaa sun lamaan yeroo wanyaatee deemee gara ibiddatti jijjiirame jiru. Obboleen kiyya mubaarak musammaa baga rabbiin keessa baase alhamdulillahi rabbil alamin ilmi isaa immoo mana keessa jiru haati mana isaallee mana keessa jirtu wallahi alhamdulillahi rabbil alamin ilmoon daa'imni maleeka eegayanni alhamdulillah baga rabbiin keenya baase mubaarak jechuun abbaa miskiinatii abbaa rakkataati abbaa beelayaa abbaa dhobotaati. Kanaaf tarii namoonni gammadanis jiran jechuudha waa'ee isaa kanarratti wallahi kun waan baay'ee miira keessa nama bursillee dhaqqabuu danda'a nas dhaqqabuu danda'a. Rabbiin waan hundaa ayoo akkuma haala amala keetiin jechuudha. Kanaaf inni mana yaalaa jira jedhamee jira alhamdulillah rabbil alamin rabbiin innis fi isaan baasu qabeenyi homaa miti. Dhugumatti qabeenyi isaa homaa miti. Nasbeen namaa gaafa baate hin deebitu. Qabeenyi immoo harka namaatu dalaga harka namaatu fida. Kanaaf wanni ijoolleen kenna. Anamma jechuudha dhugumatti mukeeyyafa sa'aatii 24 banuu dhiisate garuu mukeeyyafa halkan itti oofee hin cufa irra fuun. Maaliif mukeeyyafni yeroo OA jedhee tokkoffaa mukeeyyafni akkamitti gubatuu danda'u kan jettan ta'e yeroo qorruu dide yeroo kana bakka dadhabbiin wannoon isaa sun dhume jechuudha. Gaaziin isaa sun dhume jechuudha. Mukeeyyafni qorrummoo bareedadha. Maaliif gaazii gahaa qaba. Kun amma mukeeyyafni qorruu didu kun deebi'ee maal isinitti ta'a? Fixate gaaza san fixateetiin motorri isaa sun wanyaate. Motorri isaa sun wanyaatee booda immoo gara ibiddaatti jijjiirama. Tarii mukeeyyafas ta'uu danda'a. Wanna ta'e hin beekamu. Yookiin ibidda ta'uu danda'a yookiin namni waa godhanne jedhee kushina seenuu danda'a hin beekamu. Garuu baga rabbiin keessa baase wallaahi rabbiin waan akkanaa kanarraa nu haa eegu. Keessattuu nuti nama biyya keessas ta'e biyyaan baastee garuu rabbiin namuma kamuu wallaahi dhazee rabbiin isin haa eegu. Bakka jirtanitti rabbiin isin bira haa jiraatu. Bakka jirtanitti karaa deemtanitti yeroo teetanitti yeroo deemtanitti du'aa godhadhaa isinin jedha obboleeyyan kiyya. Maaliif yoo jettanii waan nu qunnamu hin beeknu akka itti baanu hin beeknu akka itti gallu hin beeknu. Kana bakka namni kenna halkan guutuu kana tiktookii kanarraa caffaraa bulee wal arrabsaa bulee gandaa wal arrabsee maali wal arrabsee wal fixaa bulee booda mootuyyuu maal ta'ara gara hirbisaatutti qala. Wallaahi dhasiim ani baay'ee tokko jechuudha namni keenya rabbi ofillee dagachaa jira rabbi keenyas dagachaatuma jira dhuguma jechuudha.
akkuma viidiyoo asiin dura TikTok irratti argitanitti waan makkan keessatti ta'e waan argitanii jiru. Wanni sun guyyaa takkitti keessatti rabbi waan san uume jechuudha harama keessatti. Kuni fatanaadha jechuudha. Addunyaan yeroo ammaa fatanaadha. Rabbiin mucaa kana baasillee alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuudha. Rabbiin kiyya galanne haa ga'u. Rabbiin baga isa baase. Obboleen kiyya yoo namni waa ta'e, yoo namni waa dhibame, yoo namni maal ta'e hin gammadina namatti. Wallahi lazim hin gammadina. Namni tokko akka gammadantu jira. Baga akkas ta'e waan argattu. Nama darbe keessaa waan argatan jechuudha. Hayaat gaafa darbitetti waa arganne wallahi waan arganne jechuudha. San dura ijoolleen hedduu isirratti caaccaatu booda isin lubbuu isii dhabde jechuudha. Wannuma dalaynu keessatti, wannuma haasofnu keessatti, wannuma dubbannu keessatti keerii dubbachuun dirqama keenya. Keerii irraa dubbachuun dirqama keenya obboleeyyan kee. Keerii yoo dubbatte keerii argatta. Maaliif gaafa kee hamtuu dubbatte hamtuma argatta. Kuni kana jechuudha obboleeyyan kiyya. Kanaaf nuti jabaannee waan hunda keessatti, waan goonu keessatti, yoo deemnus, yoo teenus waan hunda keessatti keessa keetitti keerii dalagachuuf yaade, keerii dubbachuuf yaade. Maaliif jettanii keerii masii katabama. Yooma kophaa keetiitti, yooma tisitee waasii dura dhufe. Ati keerii dubbachuuf keessa keetitti yaade. Hamtuu yaade, hamtu masii katabama. Badduu yaade, baddu masii katabama. Namaaf waa jechuuf hin tattaafate. Ibaluun har'a otoo arrabsee, otoo saniin akkas jedhee, otoo tanaan akkas jedhee hiyyattee hin yaadee sanuma sii katabama. Wannuma ati jettu santu maleekaan sii katabdee sii teessifti jechuudha. Nuti guyyaa duun hin beeknu. Akkuma guyyaa dhalan hin beeknu, guyyaa duunis hin beeknu. Rabbiitu nu uume jechuudha. Inni nu uume, guyyaa nu uumes, guyyaa nu jeesus isaatu beeka. Nuti wanni beeknu hin jiru. Otoo fakkeenyaaf guyyaa duunu beekne. Otoo guyyaa duunu beekne, otoo guyyaa dhalan beekne. Addunyaan tanaa miti. Ati ni maraattaa otoo guyyaa duutu beekte. Maaliif ree? Namni tokko guyyaa kana duuta. Waa'ee maalii yaadadha obboleen gisee tokko qeesii wayii turanii. Qeesidha. Otoo nasbeen isaa jirtutti qeesii safara sanii namoo qeesii paappaasii wantaadha. Guddaa rabbi. Gaafa kana ummata musliimallee, ummata kiristaanallee addumatti qabee sadaqaa godhate. Maaliif namoonni isaanii abbaa saraati jedhanii maaliif waan kana gootaa jedhanii gaafatanii namoonni gaafa sadaqeeffatu ummata musliimaatiifis kiristaanaatiifis adduma qalee gisee akka ammaa kana ganda wal qooduun hin jiru gisee ammallee naannoon keenya alhamdulillah rabbil aalamiin hin jiru gandummaa maalii jechuun sun warra miidiyaa kanarraa malee kan naannoo keenyatti wajjummaa nyaatee dhuga ammas taanaan jechuudha. Garuu maaliif akkas gootaa jedhanii gaafatan jedhanii gaafatanii jennaaniin ani guyyaa 40 qofannaa fi kanaaf sadaqaa godhadha. Inni laala qeesidha, paappaasii guddaadha. Namni akka safara sanii jechuudha. Ijoolleen na hordoftan namoonni beektan beekuu dandeettani kanaaf sadaqaa godhadha jedhee dubbate. Garuu qeesichi sun paappaasiin suni waggaa meeqa taa'e? Garuu sadaqaa godhatee jira. Guyyaa beektu, guyyaa du'aa otoo kan beektu taate guyyaa adii maraattee deemta. Tokko maaliif firee garaagarummaa jira. Inni rabbii guyyaa akkanatti otoo guyyaa du'an beekanii fakkeenyaaf guyyaa duutoo akka beektu ta'e guyyaa duutoo akka beektu ta'e maasiif fakkaata? Yookiin gara rabbii keetii deebitee kan rabbii ofii kadhatutu jira. Yookiin immoo yookaan yaadduma lafa kanarraa bitintir jedheetiniin dhumutu jira otoo guyyaan isaa sun hin geenye jechuudha. Kuni maalinni rakkoon jiru. Alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiin kun ni ilaala. Guyyaa ati duutu sittin guyyaa dhalattu sittin. Guyyaa kana dhalatu amma namni fakkeenya doktoroonni guyyaa akkana deetti yookiin guyyaa san fakkeenya doktoroonni guyyaa san yookiin takka lama yookiin hanqisa yookiin dabala. Kuni guyyaa akkana dhalata kan jedhu suni isaan suni sirriidha. Guyyaa kamirraa qolfooftu waan hordofaniif jechuudha. Nuti otoo beeknee jedhe nuti otoo kabeenu ta'e. Nuti otoo kabeenu ta'e guyyaa dhalata. Kana alhamdulillah rabbil aalamiin
kuni waan hundumaa rabbiin gaafa uumu waa hundumaa guyyaatitti duutu guyyaatitti dhalattu. Inni guddaan nuti as keessaa waa'ee wantaatirraa kaafnee waa'ee dhugaatii mana Mubaarak Musammaatirraa kaafnee kan walitti gammadu jira kan walitti walii gaddutu jira kan jedhee fi namoota ilma namaa kana keessa waa hedduutu jira jechuudha. Kasiif gammadullee jira kasitti gaddullee jira. Kanaaf samoonni kana akkas jedhee dubbataa ture Mubaarak Musammaa. Samoonni kana tiktookii asiyyoo ani seenu asumaan irratti riippoortii wani asumaan irratti cufan jedhe. Otoo inni nama gargaaraa jiru, otoo Mubaarak nama gargaaraa jiru, maaliif ree kuni? Wallaahi yoo hatta loo Mubaarak kadhatee nyaateyyuu irratti cufuun qabu. Inumaa Mubaarak kadhateetu haa nyaatu. Inumaa kadhatee haa nyaatu jenna. Inumaa kadhatee yoo nyaate maalumatu si galche. Kiisii keetiin baaftu. Kiisii keetii baaftee Mubaarak hin kennitu. Yoo jibbitee jette sagalee isaan dhageeffate. Wallaahi Mubaarak nama nyaatullee qixxee nyaatee yoo qixxee hambisellee wallaahi nama faayidaa namaa qabu malee nama faayidaa namaa hin qabne miti tokko maaliifi nama gargaaraa ture dhufee jechuudha. Gaafa dura asliin akkasitti nama gargaaraa dhufe nyaatanii miidiyaa kanarraa akka dhuunfaa isaatti deebi'uusa taasisa. Sababni isallee maal inni irra namni kenna wanni inni beeku si arrabsu kadhattu haa kadhatu. Bartaa ati kursirra teettee yoo hin kenne yoo jibbite mallaqa kee hin kenne maa yoo kadhate situ kennaafi. Wallaahi namni kenne kun ani baay'ee mitu akkumatti hin qaanaan yeroo nama arrabsan. Wallaahi miidiyaan kun baay'ee fokkataadha. Dhugumatti miidiyaan tiktookii sila uduu yaa rabbi kee miidiyaa tiktookii kana cufee rabbiin uummata gara yuutuubii kana nu deebisee. Wallaahi nutiin amma akkati gadi buune kun sila irraa na jirraa turre. Namoonni ama tiktookiitti jedhan. Asiin duratti torbee darbee yuure. Asiin duratti samoonii kana waa'ee Kadir Martuu, waa'ee Hamzaa Shekamaan ani waa'ee isaan dubbadhu. Gizee kan najjeessu watan jedha. Gizee kan najjeessu astaghfirullah qasim yaa rabbii kiyya nama kana qajeelchi. Wallaahi qasim jechuudha. Namni najjeessu jettee ufitti hin kadhatin. Namni maal godhuuf sijjeessa? Mee namni maaluma gochuu Sheekamaan najjeessa? Mee amma waa'ee Kadir Martuutirra namoonni waa'ee qabsoon beene akkaataa qabsoon beene Kadir Martuu yoo ta'e wallaahi qasim jechuudha. Jireenya umrii isaa guutuu kaka'umsa irratti fixe. Nuti garuu akkatti jetti bananne muuziqaa isaa dhageeffachaa. Muuziqaa isaa dhageeffanne. Garuu mootuyyuu namoonni waa'ee Kadir Martuu hin beekne dhimma Kadir Martuu keessa maagala. Kadir Martuu bare jireenya isaa guutuu umrii isaa guutuu nama hacee duuka jechuudha. Akkamitti namni yaanne? Nugusu eenyuti mucaa wayii suni badeenyu muuziqaalee hojjechuu dhiise na fakkaata. Akkam jedhaa sirbi isaa sun sila. Yaa rabbi sirba nugusuu sanii yaadadha. Shumburee dagaarite geegessee ka jedhu san. Nugusuun suni nugusuu eenyu akka ta'e hin beeku. Nugusuun suni wajjin namni inni hojjetin hin jiru. Hacee wajjin hojjete Kadir Martuu jireenya isaa guutuu Oromoof jecha gubee ilkaan isaa Oromoof jecha maaluma isinumti uummanumti kun jechuudha. Uummanumti kun an uummatuma kana dadhabee jira. Wallaahi lasiin dadhabee. Akkamitti isin dadhabee jira? Akkamitti isin dadhabe? Mee hin tuqinaa aartistoota kam dhibbumaan dhibbatti. Bara aartistiin miiksii amma dubbatu jira. Gizee amma Oromoof gabbee dubbatu. Mee aartistii tokko gabbee dubbatu jira. Hundi isiituu manatti galanii jiran. Gola golatti. Kadir Martuu diiniillee dubbataa jira. Garuu wallaahi viidiyoo isaanii hin xumurre malee utoo dhageeffachaa jiru biraa waamame viidiyoo Sheekamiin Ibiroo jechuudha. Uummata jedhani wallaahi gisee isaan dubbatan. Ani qaanaya maaliif yeroo kana nuti wal jaalannee wal hammannee kabaja qabnu malee gisee wal oduu olumaan akkanaa kun hin fuuldura jiran. Har'a nama arrabsuun keessattuu ani wallaahi laseemu gandummaan tooni haabattu.
gantummaan biyya fixxee jirti bakka tokko fixxe. Uummata fixxe lafarraa wallaahi lasin uummata fixxee jirti. Yaa uummata kiyya maali isin? Anumaan akkam isin godha? Akkam isin godha? Kottaa sama maal isin? Uummata waliin arrabsinaa. Gandaan hin deeminaa. Ollaan hin deeminaa. Balbalaan hin deeminaa. Obboleessan hin deeminaa. Obboleettiin hin deemine. Kiyya dubbiin tan. Kanaaf viidiyoo kiyya laayik gochuu, sheer gochuu, sabskiraayib gochuu hin dagatin. Namoonni yaada qabaattan, namoonni gaafii adda addaa qabaattan welkaam isiniin jedhee jira. Gaafii keessan isin deebisuuf yaada keessan asiin dogongortee haasofni keenya hin taane, uffanni keenya hin taane, viidiyoo dhuunfaa keetii hojjetu. Viidiyoo dhuunfaa kee hojjetaa jira namarraa dubbataa jira. Gisee tokko tokko laazima. Bitaanii yaada keessan komantii keessan ciccimaa komantii keessan babbareechaa. Welcome to my channel. Subscribe, share, like. All of my friend. I don't know English because Oromic small English.